بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. دعوتنا في الدكتور يوتيوب شيخ جابر إن شاء الله تعالى. أرانتنا وان أدى تنقرتي الدنيا تن أجائب سيفتي تنقرتي نموت تن أداتيس أكتي جتشون ما إن شاء الله تعالى ولما لا فيديولي toora habba sadii habba lamaatiin qabadhee isinii dhufe viidiyooleen sammaal yoo kannaan jettan taatan bara 2015 biyya Masrii Masjid Mustafaa kan jedhamu keessatti namootan waliin laaqamee salaatu dhiiraa fi dhalaan as cinaan laal yoo tun dhalaa taate tun dhiira, yoo tun dhalaa taate tun dhiira, akkasitti wal keessa laaqamanii salaatan waan addunyaa ajaa'ibsiisarraa. Bakka biraattu dhalaa fi dhiirti salaata keessatti waliin laaqamuu dhiisi, bakka biraattu walitti laaqamtu jechuudha. Waan hedduun ajaa'ibsiisarraa mee isinis laala ajaa'ibaa. Namni kun addunyaa tanarratti waan hedduu arkaa, waa hedduu dhagahaa. Mee inshaallahu ta'ala viidiyoo sanna wajji laalaa anuma wajji hordofaa akkuma amma isin gartan. الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. Okay, video namas tana ko famti video heddu da tan nama ajaa'ibsiiftu biyyuma Jarman keessa magaalaa Berliin masgida gartee dhalaan imaamaatu jira. Maaliif imaama taatanii jedhanii gaafannaan waan nuti imaama taaneef dhalaa fi dhiira wal qixxummaa eeguu fi shuf wallaalaatu gadi lixe jechuudha. Wal qixxummaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti eegee jira. ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti fi bakka adda addaatti jabeenya dhalaa wal qixxummaa isin dhiiraa wajji qabdu waan isin dhiiraa wajjitti wal dhabdu nu odeessanii jiran. Okay, meeta Berliin tanaas anuma wajji laalaa akkaataa isinti salaachiftuu fi haala isinti deemtuu fi akkaataa isin uffannaatti uffattee fi wanni hundi ati mukhtalif jedhan bakka hedduu takka jechuun jara kanaan islaama kamii maali jechuudha nama dhibaanii hin beeku. Mee na wajji laala viidiyoo tanaas akkasumatti inshaallah. Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. Hammer wegen ein Bild. wanni na ajaa'ibsiise ammas takka ta Masrii san ta warra Masrii bara 2015 keessa viidiyoo reefu daawwatan san keessatti irra deebiseen isin garsa. Micoon takka hoggaanii fi kaameraamaan dura dhufee qarratsuu deemu ni kofalte. Akka waan tapha qashnaa takka gartee taphaa fi qishnaa takka namatti fakkaatti jechuudha. Okay, gara viidiyoo sadaffaatti yoo kan dabaru ta'e viidiyoon sadaffaa tun ta'addaati. Intala dura dhaabbata ni qaraati quraana afaan ingilishtiin
tafsiira godhaa inumaatu tun fassaraa fi jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Tafsiira quraana godhaa jechuudha. Akkasitti tunis gooti ammoo gurbaan duuba dhaabbata. Dhiirti laal waan takka tan jiru jira dhalaan dhiirti dhalaa arguu dhiisi dhalaan dhiira arguu gama duubaatiin jechuun waan hedduu takka bakka amantiin islaamaa waan akkana gooteef inshaallahu ta'ala prograama hophaa godheetiin irraa isin odeessa mee viidiyoo tanas na wajji daawwadhaa jechuu haala isiin itti gaggeeffamtuu fi kana hundi. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Malik Yawm Ad-Din, master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thee do we worship, and thine aid do we seek. Ihdina as-sirata al-mustaqim, show us the straight path. Sirata alladhina an'amta alayhim, the path of those on whom you have bestowed your grace. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, not the path of those whose portion is wrath or who go astray. Ameen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Qul huwallahu ahad. Say, Allah is one. Allahu samad, the eternal. Lam yalid wa lam yulad. He gets not, nor is he begotten. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. And there is none other unto him. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اوكي وبلينا كمان مقرتن قناة الدنيا تنرت واحد دوتو ارقم واحد دوتو ملتا وانا ادى غريبة وانا ما اجائب سي صفات ملتا نمو تنقري قري مو خان صلاة خيست يوزو صلاتني اكبرا جيجيرا من وان براتهن حالا هدو وانا ما اجائب سي ذاتي تنافو chaayinaalota kana subscribe godhuudhaan nu hordofaa jiranuudha baddaa waa hedduu jala harkachuu dandeessan chaayinaala gartee ustaas Safiir kana hadiisawwan babbareedaa qalbii namaa hawwatan hadiisawwan akkana kana harkachuu dandeessanii inshaallahu ta'ala chaayinaalawwan dhudhuqataas inshaallah qophatti as baasnee irraa haasoynee akka gartee namni hundi waliif hordoftanii waa hedduu takka irraa fudhatan chaayinaalonni keenya kun amma ganaa ijoollee amma lafaa ka'ee warra gartee silaanu daran guyyatti waa isinii dabarsuu danda'u warrawwan kana subscribe godhaa jala deemaa arraaf asumarratti isin irraa gabaabsaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.